Gaafa biyyarraa ishee baasan garuu gaafa ishee gurguratan ela obboleessatu obboleettii gurgurata bara kana. Namni obboleessi mucayyoo kana gurgurate jechuudha. Nama biyya ishee nama naannoo isheeti jechuudha. Nama biyya ishee ta'eetiin akkas godhee biyyaa baasee dhala nama birrii 80,000 harkaa fuudhe jechuudha. Birrii Itoophiyaa 80,000 harkaa fuudheetiin akkas godheetiin amma gara Itoophiyaatti ishee deebise jechuudha. Nagaa Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Hordoftotaa fi jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyya anaa dhufu baga nagaan dhuftanii. Egaa akkuma beekamu sagalee walii ta'uun bu'aa hammanni buusu faayidaa inni qabu baay'inaan argitaniitu jechuudha. Egaa akkuma beekamu obboleettii kana daldalaan biyya Bahreeniin si geessa jedhee jechuudha. Tikkeettii kan Joordaanii kutee itti laate jechuudha. Achi geessee kaatee Joordaan geesseetu immoo Joordaanitti buuteetu kallattiidhaan immoo gara Bahreenii galta jedheeti biyya keessaa ishee baasee achi ishee geessiseetiin immoo jalaa callise. Tikkeettii qoyisiin fida saayitii 2 na eegi, saayitii 3 na eegi, saayitii 4 na eegi jecha guyyaa 8 muluu eerpoortii Joordaan keessa ishee bushee jechuudha. Egaa nama tokko dubartii tokko maal akka rakkattu ni beektu baay'een keessanii. Namni tokko midhaanii bishaan malee guyyaa 8 buluu nama afaan isaan beekne, nama biyya isaan beekne, nama saba isaan beekne keessa buluun dhugaa Waaqayyooti. Bakki ciisaan jiru akkasitti namni taa'aa buluu jechuun guyyaa 8 kursii yookiin barcumarra taa'aa oolanii buluu jechuun hangam akka ulfaatu ilaala. Obsa namni qabu. Inna obboleettiin kun akka Joordaan geesseen tikkeettii ishee ammas yoo deemtee argisiistu, ammas yoo deemtee argisiistu tikkeettii Bahreenii hin qabdu ati tasumaa ishee an jedhan jechuudha. Ammoo achi keessa baatee baduufis immoo garatti baddus hin qabdu, baduufis immoo poolisiin tole siiriin jedhu. Takka eerpoortii lixxee jennaan eeyyaman qabdu ati achi keessa baatee baduudhaaf jechuudha. Maaliifi otoo akkas danda'ama ta'e namni kamiyyuu eerpoortii gaheetiin baduu danda'a jechuudha. Seeraan biyya sana keessa galee paaspoortii isaa qabatee ooma isaa qabatee baduu danda'a jechuudha. Kanaaf eeyyaman qabu jechuudha. Obboleessi kuni nama ollaa ishee ta'eetiin nama biyya ishee ta'eetiin birrii Itoophiyaa 80,000 harkaa fuudheetiin obboleettii kana akkas ishee godhe jechuudha. Egaa yeroo baay'ee sagalee walii taanaa yeroo jennu walii dubbannaa miidiyaa irratti sheer walii godhaa yeroo jedhamu waanuma hin xaqabne tokko, waanuma faayidaan baasne tokko, waanuma akkasumaan odeessuun wayii fakkaata jechuudha. Garuu sagalee namaa ta'uun lubbuus nama oolchaa, du'a nama oolchaa, rakkinallee nama oolchaa, imimmaan namarraa haqa jechuudha. Dhugaa Waaqayyooti. Anan baay'ee tokko na gammachiisee jira. Keessaafuu obboleewwan keenya obboleettii kana gargaaranii har'a lubbuu ishee oolchan jechuudha. Akka qalbiitti nama ilaalamu miti. Obboleessi tokkummaa kun jechuudha. Mucaa ijoollee maallaqa harkaa nyaatameefillee nama sagalee ta'e miiliyeena meeqa olitti hattoota harkaa maallaqa shamarran biyya aramaa hojjettee biyya keessaa fi biyya alaa keessatti haqa isaanii barbaachisiisaa jirudha. Mucaan kun baay'ee jajjabeeffamuu kan qabudha. Dhugaa Waaqaan siniin jedha. Eegichi maluufii qaba. Maaliif yoo jettanii namoota akka kanaa namni hin jaallatu, nama haqa ejjetu namni hin jaallatu jechuudha. Kanaafuu sagalee ta'ee fi obboleessi kuni dhugaa dubbattaa jedhe koomentii jalatti argitaniitu ta'e obboleettiin kuni bishaan naalaadhaa jechuuf afaan wallaalee, midhaan naalaadhaa jechuufis afaan wallaalee. Midhaan achi keessa jira eerpoortii keessa beektu miti maallaqa harkaan qabdu. Eerpoortii keessa midhaan hin jiru akkuma beektanii kaaffee miti. Waan jiru yeroo dhabu harka koo afaan ittan geessa akka nama bishaan naalaadhaa jechuu kooti jette. Inni tole bishaan isuma dhuge ishee fi laata isuma irraa dhuge. Namni kamiyyuu bishaan jarkiinaa baatee deemu jiru haayilaandii baatee deema jechuudha. Inni tole bishaan naalaata afaan kootti jiisadha jetteeni. Afaan kootti jiisadha jette. Midhaan immoo dhabdee yaani namoonni akkas akaayii baatan fa'aa itti laataniiti guyyaa 8 ishee bushan jechuudha. Achi as baate maal gooti tiktookii irratti dhuguma Waaqaan sinii jira. Akka kanatti nama qilxifannaa akka kanaa qabuun agarra jechuudha. Otoo warra kaaniiti boo'anii macallisoo achuma taa'anii boo'u malee jechuudha. As ba'anii dubban. Obboleettiin kun as baatee miidiyaa irratti naqa qabaa jettee himatte jechuudha. Gaafa isheen himattu tokkummaan kun dhugaama yoo jetta ta'e jedhe dhugaa Waaqa koomentii jalatti yoo dhugumaan dhugaa himachaa jirta ta'e yaa obboleetti keenya si gargaarraa jedhe koomentii jalatti ishee fi barreessi jechuudha. Ela itti dawwaltee miti nama qumna gara qabu jechuudha. Koomentii jalatti gaafa akkas jedhee ishee fi barreessu
Ijoolleen mucaan kun nama si gargaaruu danda'udha dhugaadha dhuguma haasaa jirta yeroo jedhu viidiyoo gastii galee jechuudha liivii irratti ishee waamee liivii irratti eerpoortii keessa akka jirtu viidiyoo waraabde jechuudha isheen eerpoortii keessa jira jette isan booda daldala isheetti ishee erge jechuudha suuraa gurbicha tambineelii irratti argitanii daldalicha suura isaa fiddee lakkoofsa gurbichaa fiddee tokkummaan kun kallattii dawwale jechuudha laayivii irratti kallattiidhaan dawwale ergitee tamoon ergine ergeera amma biyyatti deebistamoo deebistu jedhee gudii itti fide jechuudha. Qabmi godhee qabee gudii itti fidee amma waan godhu gaafa dhabuu dhaga'eera. Ani dhageesse moo dhimma kana dhageesseetta moo dhageenya jennaan dhaga'eetiin jira jedhe. Hin galchita moo hin galchitu. Amma biyya tokko deemuu hin dandeessu ishiin. Kallattii himaan gara Itoophiyaa akka galtu godhamte jechuudha. Biyya ofiitti galuu jechuun baay'ee tokko kan nama gammachiisudha. Dhugaa waaqayyooti. Namoota baay'eetu ba'ee galuu dhabee jira jechuudha. Biyya ofiitti galuun nama hin gaddisiisu. Garuu maallaqa hanga kana baaftee jechuudha. Maatiin ofii ta'uu namaa jedhanii nama gaggeessanii eebbisanii gaafa eerpoortii dhaqanii nama gaggeessanii ka'anii waan kana yeroo dhagahanii inni nama naasisa beektu dhugaa waaqayyoo nama naasisa amma karaarraa otoo uuman argin deebitee yeroo achi deebitu baay'ee kan nama haa gaddisiisu garuu immoo baga waaqayyoo nagaan maatii isheetti ishee gashee bakka rabbi riskii ishee fi qabirra riskii ishee ta'uu dhiisuu mala bakka rabbi ishee gargaarerra guyyaa biraa deemtee hojjetachuu dandeesse jechuudha. Amma akka seerri ishee gurbaa sana qabee jirutti jechuudha. Gurbaan sun imbaasiis hin qabu beekumsallee hin qabu zim jedhee goodaarraa fuudhee kan nama ergudha maallaqa fudhatee jechuudha. Maallaqa fudhatee tikkeettii qofa ergee tikkeettii qofa kutee kan nama gurgura jechuudha. Rabbiin ishii baase malee obboleettii kana silaa daldalaarraa gala daldalaa otoo dabarsanii akka Liibiyaa geessanii ijoollee baay'ee Iraaq geessanii Liibiyaa geessanii gurgurataa jiran akkas godhu turani. Garuu immoo ciimina ishee as baatee himattee rabbi nagaadhaan gara biyya isheetti ishee deebisee kunoo kaleessa eda galgala jechuudha jiddarraa shisma Joordaan irraa gara Jiddaa saafartee jirti. Saawud Arabiyaa gara Jiddaa saafartee amma immoo gara Itoophiyaa galgala kaatee amma Itoophiyaatti galte jechuudha. Obboleettiin kun hedduu tokko sagalee walii ta'uun akka itti na gammachiise jechuudha. Haalaan baay'ee tokko na gammachiise jira. Kanaafuu obboleewwan keenya akka obboleettii kana bilxii godhachuu qabna. Gaafa rakkoon tokko namarra gahee ifatti akka kanatti sagalee naa ta'aa jedhaati gadi ba'aati himadhaa jechuudha. Baatanii nama faana baduurra as baatanii akka kanatti iftoominaan rakkoo keessan gaafa himattan bakka namni nama hin qaqqabne hin jiru. Biyya lafaa kanarraa bakka namni si gargaaruu hin dandeenye tokkollee hin jiru jechuudha. Bakka hundumaatti si gargaaruu danda'a namni. Kunoo eerpoortii keessaa ishee baasanii dhugaa rabbii isiniin jedha. Innaa baay'ee tokko kan nama gammachiisu otoo seerri eeyyama ta'ee silaa Saudi erga galte hojjetachuuyyuu dandeessitan turte. Garuu immoo seerri ijaan eeyyamnee fi waan gotu waan hin qabneef dirqamadha tikkeetti gara Itoophiyaa kutameefi jechuudha. Amma gurbaa sanatu kasaaraa galaa maallaqni ishees illee akka deebi'u 80,000 Itoophiyaa akka ishee fi deebi'u jedhamee ture. Maallaqarrayyuu immoo lubbuu isheedhaan ooluu yookiin immoo lubbuu isheetiin galuun illee hedduu tokko nama gammachiisa. Isiniin jedha obboleewwan keenya akka kanatti wal gargaara akka kanatti sagalee walii ta'a waliin tuffatiidha. Waan na bor obboleettii keenyarra gahuun beeknu unurrallee waan na gahuun beeknu waan taaneefi yeroo hundumaa sagalee walii haa taanu walaa jajjabeessinu. Viidiyoon ko isinitti tolaan immoo laayik godhaa sheer godhaa sabskiraayib godhaa na jajjabeessaa isiniin jechuun jaaladha. Egaa akkasuma namoonni immoo qeeqammoo akkasuma immoo yaadammoo qabdan immoo yaadni koo isinitti tolee hin jiraanne yookiin immoo haalli koo viidiyoon koo isinitti tolee hin jiraanne immoo dislaayikii gochuu yookiin immoo